السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا وردفتوتكيا أكم جرت نجافيا الحمد لله النجافيا ده. guyyaa lama dura dhimma Pispoon Pro yookaan appilikeeshina tolaan intarneeta isin fayyadu tokko dabarseetiin ture bifa suuraatiif barreeffamaatiin jechuudha. Gariin keessan barreeffama kiyya kana yookaan akkasumas immoo wannan post godhe kana baay'een keessan soba jechuu turtanii garuu wanti kun akka soba hin taane hubachuu qabdan. Saudi Arabiyaa keessatti intarneeta seeraan alaa fayyadamuun hidhaadhaa fi adaba maallaqaatiif isin saaxila kan jedhe ragaadhaafis of harkaan qaba, sobas immoo isin dabarsu. Gennu wanti isinii galu namumti waan kana fayyadamuun ni qabamaa miti jechi kiyya. Akka waan kanaan intarneetii tolaan fayyadamtan lammiilee Saudi Arabiyaan beeksisina. Isaan beeksiftanuus baay'ee isaanii miti kan waan kana isinirraan raawwatu. Jiroota biyya kanatti waa'ee konnekshinii waa'ee ittisaalaataa keessa hojjetan biratti waan akkasii hin dubbatinaa. Iccitii kana hin beeksisinaa jenne malee namni moobaayila keessan irraa appilikeeshina kana qabdan ni qabamtuu miti yookaan isinirratti cufamaa miti. Kana hubadhaa. Kana jechuun maaliif cufanii yoo jettan appilikeeshinni kun VPN dha. VPN jechuun maaliif hiikkaan isaanii beektanii appilikeeshonni VPN jedhamani inni kaan waan Saudi Arabiyaan biyya kanatti seeraan ala jettee hoggurte VPN kanaan banachuu dandeessan. Fakkeenyaaf Viberiin biyya Saudi Arabiyaa kanatti hin hojjetu ture duraan garuu VPN garagaraa fayyadamtanii fayyadamaa turtanii jechuudha. Wanta garagaraa fatح المواقع المحجوبة waan jedhan yaani wanna biyya kanatti Saudi Arabiyaan intarneeta biyya ishee jiru kanarraa yaani weebisii irraa wama garagaraa irraa hoggurte wanti kun biyya keenya keessatti namni hin fayyadamin jettee dhorkite VPN dhaan bantaniiti itti fayyadamtan. Akkuma kana VPN Saiphone Pro yookaan Pispoon Pro jedhamu kun seervara siimii isin fayyadamtanuuni seervara isaa hattanii yookaan dirqamaan irra seentanii intarneetii fayyadamuu jirtan. Isaan beekuu baatanullee baay'een namaa beekuu baatullee wanti seervara hokkaru yaani maal isiniin jedha wanti seervara hatu tokko akkamitti seera qabeessa jedhama. Hanni seera qabeessa miti. Karaa gabaabaatti hanna mootummaatti isinii guute isintu guuttate kaardii akkas miti. Garuu wanta isinii galchuu barbaadu appilikeeshinni maqaan isaa Pispoon jedhamu kuni tolaan hin dalaga kan jedhus ni jira. Kaardii ka qarshii 140tti guutaniitu riyaala 10 kompiitarri fudhatee riyaala 130 intarneetiin fudhatama. 130 gara 959 ergitanii fudhatanii akkasittis ni dalaga. Garuu sobarraa fagaachuuf baay'een nama kaardii sana guutetu itti fayyadamaa jira. Anis akkuma kana kaardii sana ka qarshii 140 guutanii tokko sadii duwwaa gara 959 ergitanii sana booda eega maallaqni kaardii sana dhumateetu tola dalagata. Kana hubadhaa akkamitti dalaga kan jettaniif jechuudha. Garuu siimii takka irratti akka carraa ta'e tarii tolaan dalaguu jira soba garuu lafa ol ka'anii toluma dalaga kan jedhan. Maaliif ansiim kaardii sadiidhaan baadhadha. Sadan isaanii irratti hin hojjetu tokko malee. Kanaaf hangara kiyyaan dhuunfaa kiyyaan soba zim yookaan calliseetuma siimii kamirrattuu ni hojjeta kan jedhu ani nama nukka dhuunfaa kiyyaatti. Garuu carraa ta'ee akka carraa ta'ee jechuun dabree nam tokkoof hojjechuun isaan oolu. Kana hubadhaa akkamitti akka dalaga akkamitti tola fayyadamna kan jedhaa turtan tolaan miti. Qarshii 140 guutanii qarshii 10 zeeniitu kutata waan ta'eef qarshii 130 itti fayyadamuu dandeessan. Eega intarneetiin sun keessaa dhume booda baaqat shabaab waan jedhamutti qindooftaniitu sana booda bakka siniif dalaga jedheen hawwii qaba. Haa ta'u haala kanaan seervara waan hatuuf wanni kun biyya kanatti miidhaa jedhan. Okay. Ragaa isin barbaachisa taanaanii dhaabbatni connection yookaan taqniyaa biyya kanaa takka wanni isaan gadhiisan isin agarsiisuuf jechuudha. Intarneeta seeraan alaa fayyadamuun biyya kanatti rakkoof akkasii saaxilu yoo arguu barbaadde jechuudha. Fakkeenyaaf intarneeta seeraan alaa yoo jennu amma appilikeeshinni kun seeraan alaa VPN dha seervarii hata. Akhbaar Sacuudiyaa jedha gubbaatti ni argitan.
النيابة العامة تحذر الدخول غير المشروع لشبكات الإنترنت جريمة عقوبتها السجن والغرامة. هيك كان يو بيكتن وفما فيكتن يو إن بيك نجرو نمني بيكو سني فيك كان يجولا رجال أفرس نجرسيس مالي لفاك أمين دبتم فايدان أبليكيشن إجا نمهون داف أولا أكن نشوفه من نمني ديجرو سنجو أكن نرتب برام نمني ديجرو سنجو جرو كان يجي أوفي جدادا icciti kana namni biraasin irratti hin barin ofumaatti fayyadama ajjenne jechuudha yoo isin galatee kanaafin kana jedhee waan tokko soba jechuu dura dhuunfaadhaanis nama waan takka dubbateen eessaa fiddiyaasaa kana ragaatti qabdaa jedhaa gaafadha. Okay, wanti darbe kun dhuguma waan jedhame kanaan wal madaalaa yookaan appilikeeshinni kun application kanarraa of eeggadhaa jedheedha. Okay, application kun dhuguma irraa of eeggachuu qabnaa jedhaati application sanaafis tilmaama daqiiqaa tokkollee ta'u kennaafi. VPN biyya kamittuu seera qabeessummaa hin qabu. Application VPN jedhaman kana na subsiisuu hin dandeessan. Seera qabeessummaa biyya kamittuu hin qabu. Garuu faayidaan abbaa application sana hundeesseef oola malee akka biyyaatti garuu seera qabeessa miti. Maaliif VPN waan seeraa fi heera biyya sanaatiin hoggurame VPN cabsuu dandeessa. Waan garagaraa waan hedduu VPN cabsuu dandeessa. Fakkeenyaaf VPN jawwaala keeroot gochuuf VPN si barbaachisu jira. Fakkeenyaaf application garagaraa keessatti fiilmii garagaraa hordofuuf VPN kan si barbaachisu jira. Fiilmii yoon jedhu baay'een keessan ni beektan. Waan garagaraa hordofuuf VPN si barbaachisa. Maaliif wantoota bootaalee dhowwaman biyya kanatti ugguraman biyya feetan biyya keessa jirtan hunda irratti ugguraman isaan dirqamaan bantani waan ta'eef osoo hin ajajamne jechuudha. Waan karaa isiniin godhamne ittiin raawwatan waan ta'eef VPN application VPN bifa VPN yookaan as gubbaa irratti mallattoo isiniif baasan dhorkamaadha jechuudha. Amma as gubbaa irratti mallattoo isiniif ba'uuf isin agarsiisanii amma akka isinitti mul'atu as gubbaa ni jira jechuudha. Mallattoon qolfiidha gubbaa ni jira as gubbaa P yookaan asitti immoo mallattoo qolfii. Application bifa kanaan fuula mobaayila keenya irratti hojjetan nus akka dararan beeka. Nus baay'ee nu dararu miidhaa nu dararu yeroo hin jiru citii keenyaaf illee rakkoo qabaata ta'a. VPN kun otoo nun beekne waan garagaraa nurratti to'achuu danda'a waan ta'eef siluma seera qabeessa miti waan ta'eef jechuudha. Bal'inaan inshallah yeroo bira kan itti dubbannu ta'a. Ammas waan tokko isin ilaama. Application isin amma waan haaraa gootanii Facebook irratti suuraa ittiin dulloomsitanii shabaabummaa keessa ilaaltanii waggaa 100 booda ilaaltan kunis dhorkamuu jira jechuudha. Kana hordofuuf miidiyaalee gurguddaa kanneen waa'ee tekniyaa waa'ee maal ingilifaan bakka waa'ee social media irratti qorannoo kan taasisan yoo hordoftan application feature app jedhamu sana dhorkaa jira jechuudha. Application suuraa namaa kaan jaarsa godhee kaan dargaggeessa godhu kana dhorkamaa jira. Torbee darbee Al-Amnesty biraanii dhaabbata beekamaa kun dhorkee jira jechuudha. Irraa of eeggadhaa inshallah sanas yeroo muraasa booda viidiyoodhaan kan irratti hojjennu ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.